Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Aras viidiyoo haaraatiin deebinee dhufnee jirra. Egaan gidduu kanaa ajandaa torbee kanaa ta'e kan jiru dhimma raajii masarataayee fi waldaa araaraa akkasumas immoo dargaggeessa dhiyoo kanaa dhukkuba onneetiin dhukkubsatuu fi waldaa araaraatti kadhatamee fi utuu hin tureen booda du'uun isaa dhaga'amee dhimma ajandaa torbee kanaa ta'ee jira. Egaan dhimma kanarratti sooshaal miidiyaa irratti dubbiiwwan olii gad deemaa jiran akkasumas immoo dhugaa macaafa qulqulluu wal bira qabne yeroo ilaallu ta'a. Raajii masarataayee maal jedhee maal dubbatee maal godhe dubbii isaa keessatti wantoonni akka namoonni itti aaranii fi keessumaa jechi I don't care jedhu ajandaa cimaa ta'ee jira. Raajiin maal jedhee maal dubbatee ergaa isaa keessattis maal dabarsee akkasumas immoo qeeqaa isa irratti ka'ee dhumarratti immoo dinqisiifattoota isaa irraati dubbiiwwan ka'es isiniif dhiyeessinaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalaatti. Titiisarraa damma hin eegani jedha Oromoon koo yeroo mammaaku. Kaleessa raajii masarataayee irratti xiyyeeffachuun duriyyeen arraba ishee darbachaa turte Oromoo injiinar Taree Yaallatti akkuma baratame arraba ishee gadi baasaa jiraachuu argaa jirra. Tibba kana namoota baay'ee taajjabaa jirra. Kan nama gaddisiisu ammoo yeroo namoota beekoodhaa jennee yaadaa turree wallaaloo ta'uu isaaniitti argaa jirrudha. Waa jiratti dubbachuus ta'ee deebisuufiin of xiqqeessuu akka ta'e naaf gala. Haa ta'u malee yoo jalaa callifte immoo itti babal'atee xiraa'aan ishee dhibee hamaaf nama saaxilti. Dhaloota abaaramaa. Walumaa galatti wanti ani jechuu barbaadu yoo jiraate haga danda'amaa ta'etti dogoggora walirraa jabina walirratti wallaalummaa walirra beekumsa walii keenya irratti xiyyeeffachuun akka wal jajjabeessinu jechaan wal cabsuurra wal jajjabeessuu fi wal gorsuu aadaa haa godhanu jechuun barbaada. Injiinar Taliilaan ammoo nama bakka isinitti eegdan jiru miti. Raajii masarratti waliin ammoo hariiroo gaarii qabu. Kana garaa kutadhaa. Jaalala obbolotaa kan hin jaalanne hunduu ammoo isa kan hamaa sanaati jechuudhaan kan balleessee peejii Facebook irratti sanyii Amaanuel jechuudhaan kan beekamudha. Qeeqaanaa jalqabnu. Tokkoffaa irratti maal godheen nama ajjeesee kadhachuun gahee kootii fayyisuun gahee waaqayyootii jedhee ture raajiin. Asirratti mucaa sanaaf hin kadhate otoo hin taane akka nama aboo qabuutti fayyitee taattiin jedhe oksijiinii irraa baasise. Kadhachuu jechuun immoo yaa waaqayyoo yoo fedha kee ta'ee haa fayyuu yookaan fayyisi jedhanii kadhachuudha malee fayyiteetta jedhanii dubbii aangoo dubbachuu miti. Fayyiteetta jechi jedhu awutoriitii yookaan aangoo qabaachuu agarsiisa. Kanaaf asitti nan kadhadheef isa jedhe sobee jira. Lammaffaan hospitaalaa ba'ee dhufee hin gargaarree hospitaalatti immoo deebi'ee oksijiiniin kan hospitaalaatii jedhe. Asitti hin gargaarree inni jedhu akka ni dafee du'uuf oksijiinii irraa baasne jechuu yoo ta'e malee maal godhee gargaare oksijiiniin kan hospitaalaatii jedhe utuu kana beekumaaf irraa baaseere hospitaalatti deebi'ee jedhee fayyiteettattiin jedhee maaliif hospitaalatti deebi'eere gargaarsi inni godheef isa kamidha asitti kun immoo dubbii wal dhiitudha. Sadaffaan jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqaa du'aa ka'e mee jaamaa uumamaa mana kanatti fayye. Naafa mana kanatti diriire reeffa du'aa mana kanatti geeffamee ka'ee arginee hin beeknu waan ta'eef ragaa maatii fi hawaasa namoota kana beekanii wajjin viidiyoo yeroo dinqiin kun hundi ta'u agarsiisu nuuf hadheessu akka amannutti. Asitti maqaa waaqayyoo dha'ee du'aan ka'ee beekaa asitti jedhee sobe. Afuraffaa yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuu naan lallabduu akka kanaa jedha. Asirratti immoo yeroo namni fayyuu ofii kireeditii fudhachaa yeroo namni du'u immoo waaqayyotti qabachuudhaan balleessaa isaatiin maqaa waaqayyoo balleessuu yaale. Kanarratti immoo namni waaqayyoon dhiisee akka isaaf lallabu akka barbaadu agarsiisa. Kun seenaa darbee kaasanii yakka amma hojjetaniif itti gaafatamummaa jalaa ooluuf afaan nama qabachiisuuf yaaludha. 5 yeroon birrii miiliyoonota baay'eedhaan hiyyeessa gargaaru afachu. Hojii maalii hojjetee yookaan dafqa maalii isaatiin qabeenya horatee maalitti naman gargaare jedhee himata. Maqaa fayyina sobaatiin gastaasiif gurgurtaa zayitaatiin saba saamuun qabeenya horate miti moo kun birrii liqii nama harkaa fudhatan deebisanii gaafachuu galchan
oolmaa guddaa siif oole jechuun wajjin tokko. Mootummaan madda galii isaa qoratee qabeenya hojii tokko malee dhufee kana harkaa fuudhee tajaajila uummataa fi misooma biyyaaf yoo oolche bu'aa qaba jedheen yaada. 6. Namatu du'e I don't care. Kun immoo of tuulummaa inni qabuu fi waa'ee daldala isaa malee waa'ee lubbuu dhala namaa homaa akka dhimma hin qabne kan agarsiisudha. Caalmaatti immoo abbaan isaa daabiloos isa lubbuu baasuun hojii isaa ta'e malee Waaqayyo isa qajeelaa fi qulqulluu du'a namaatti hin gammanne akka hin taane agarsiisa. Kun immoo saaxiluu guddaadha. Walumaa galatti utuu nama fayyisuunii fi nama gargaaruun raajii dhugaa ta'uuf mirkaneessuu ta'eyyuu masarrat kiraayiteriyaa yookaan ulaagaa isheema kanayyuu hin guutu. Inni hojii abbaa isaa isa dhaloota wallaalchisuun Waaqayyo irraa garagalchuu hojjechaa jira. Waaqayyo garuu amanamaa waan ta'eef saba isaa murtuu kana harkaa akka baafatuuf nan amana jechuudhaan kan barreesse Saamu'eel Kennisaati sooshaal miidiyaa irraa akkasumas beekan irranaa dubbii kana jabeessuu dubbatee jira. Taarikuu Dhaabaa jedhama. Yeroo ammaa biyya Jarmanii jiraataa buraayyuutti sababa reebichi hamaan irratti raawwateen iji isaa jaamee ture. Waa'ee isa kanaa akka baay'een keessan beektan hin shakku. Manni yaala dadhabee jennaan maatiin isaa gara waldaa araaraa geessan. Namni Waaqayyo raajii masarratti taa'ee ni kadhataniif iji jaamee ture. Ni fayye guutummaan guututti arguu danda'e. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Fayyee yeroo ammaa biyya alaa jiraataa jira. Waaqayyo dhuga ba'umsa ajaa'ibsiisaa karaa raajii masarratti taa'ee nu dhageessisaa ture jiras. Booris namni fayyee dhugaa ni ba'a. Gaafa kanaa namni dubbate jira. Ammayyuu Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isuu nama Waaqayyo. Namoonni dhuga ba'umsa ajaa'ibsiisaa qabdan ragaa wajjin keessaan nuuf ergaa. Akkas malee al tokko akkas qola baasanii dubbatan malee hin taatu. Waaqayyo wanta karaa keessan saba keenyaaf hojjetee hunda isaaf ulfina isaa fudhatu ituu gatiidhaan ta'e silaamee qabaafna. Waaqayyo isa tolaa nu fayyisu kanaaf baay'een isin jaalladha. Raajii masarratti taa'ee isin nuuf kennaa Waaqayyo nuuf kennedha. Hamma dhumaatti ayyaanni isaa jabeessee isin haa dhaabu. Yeroo hundumaa kadhannaa koo keessa jirtu. Waaqayyoonni abbaa kennaa kanaa dachaa 7 ammayyuu dabalee isin haa eebbisu. Dhumarratti hunduu dubbii kana akkanaaf hubatuun kabaja guddaa waliin gaafadha. Nuun warra Kiristoositti amannuuf duutinuuf bu'aa keenya gara isaa dhaqnee qannoo bara baraatti makamna. Duutinuuf mata duree ta'uu hin danda'u. Sababni isaa nuuf ceessiftuudha. Ceessiftuu jireenya rakkinaa fi dhiphinaan guutee biyya lafaa irraa ittiin gara isa Kiristoos nuuf qophaa'ee jireenya bara baraatti ceenu. Nuuf jireenyi Kiristoos duunis bu'aa keenya. Kanaaf du'aan boqonnaa jennee waamna. Inni foonii fi lubbuun isaa gargar ba'ee du'a isaa jalqabaa kana ta'e. Inni foonii fi lubbuun isaa gargar ba'ee du'a isaa jalqabaa kana du'e. Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhatee jiraannaan ni boqote. Duutii dhugaan du'a bara baraa isaa ta'e isa lammaffaati. Isa ammoo Yesuus dhiiga isaa isa qulqulluu dhangalaasee nu oolfatee jira. Kanaafi kan nuti yaadu'aa arfiin kemeerree jenne itti dhaadannuuf. Nuti ilmaan Kiristoos karaa isaa warra bara baraan jiraatanidha malee warra gaadidduu du'aa jala jiraatan miti. Jecha du'a jedhus kuusaa jechootaa yookaan diikshinarii keenya keessa hin jiru. Yesuus bara baraan gooftaadha. Adeemsi itti fufa. Mootummaan Waaqayyoos handaara lafaa hanga handaara lafaatti ni babal'ata. Jechuudhaan kan barreessee Taliilaa Dheeressaa Guutamaati. Dubbii kana booddees namoonni baay'een boleessa keenya irratti mormii garaagaraa dhageessaa jiru. Yaa saba koo amma hubattee yeroo hundaa dhugaa miira duuba jiru hubadhu. Na dhaggeeffadhu amma miiraaf amantiin jaamaa lubbuu qaalii balleessuu osoo arginuu callisuu hin qabu. Diraamaa raajii sobaa Ameerikaa irraa dhufee dhukkubsataa hiyyeessa kunuunsa dooktorootaa jala jiruu fi oksijiinii afura baafachaa jiru tokkotti fayyiteettaa oksijiinii ofirraa baafadhuu gatii jedhee ilaalchanii dhimma hin qabu jedhee gocha isaa booda agarsiisee ol ka'iinsa gara jabummaati. Maaltu godhamuu danda'a yaa yeroota? Wanti nama gaddisiisu ammallee namoonni dogongora raajii osoo hin taane guyyaa nama sanaatti jedhanii dogongora isaanii haguuggatan jiraachuu isaaniiti. Hiriyoota koo dhugaa haa dubbannu. Guyyaan du'aa barreeffameera. Waan fedhes gootuu hin baatu. Yaanni jedhu karaa itti gaafatamummaa irraa fagaatudha.
Namni yoo of hin eegne ija isaatiin gara badiisaaf boolla keessa yoo deeme du'uun isaa hin oolu. Jireenya of eeggannoof saayinsii barbaada. Waaqayyo sammuu itti yaaduu nuuf kenne. Akka of eeggannoo goonuuf miiraan gaggeeffamne du'aaf of kennuu akka hin taaneef dammaqaa. Diraamaa sobdootaa fi miira duwwaatiin gaggeeffamuun lubbuu kee qaalii baay'inaaf hattootaaf of hin kenneen. Of eegi, jireenya kee dammaqinaan geggeessi. Maallaqa keessan eenyuufuu hin kenninaa. Yoo dhukkubsatte hatattamaan dursa Waaqayyo keetti himi. Akka amantii keetti atillee mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo akka mucaa abbaa warraatti sin ilaalu. Dhuunfaatti kadhadhaa. Sana booda mana yaalaa deemtee dooktaratti of agarsiisi. Saba koo dammaqi. Har'a yeroo bineensi bosonaa eenyuyyuu ka'ee balbala bantee si ciniinuu hin callisin. Wantoonni baay'een jijjiiramaniiru. Jireenyi ulfaataa ta'eera. Raajonni sobduun yeroo isin gooyyomsan hin gooyyomsaminaa. Yeroo isaan aarsaa kurnoo kennaa fi sababa kiisa keessan duwwaa godhan of eeggadhaa. Kun dhaabbachuu qaba jechuudhaan kan barreesse sooshaal miidiyaa irratti dhiibbaa guddaa kan uumu nama Tasfaayee jedhamudha.